Sadan keenya mana tokkotti galfatee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee haga kutaa 8ffaatti ergan baradhee booda fedhii kiyyaa fi fedhii haadha kootiin gara biyya hambaa Saawud Arabiyaatti imala koon taasise. Haati koo fi abbaan koo ana waliin dubartoota 2 godhatanii dhukkuba tasaa abbaa koo qabeen hojiinsaa barsiisuudha. Barsiisummaarra oolee galgala naannoo Za'a kudhanitti na dhukkubee na qabaatii gara manaa na galchaa jedhee hiriyoota isaa barsiisota gaafatee gara manaatti fuudhanii akkuma galaniin mana gahee abbaan koo kana sanotoon jedhiin lubbuunsaa battaluma darbee. Barsiisaa gaarii, barsiisaa jaallatamaa, barataa fi barsiisaa hedduu biratti jaalala addaa nama qabu abbaan keenyi ture. Haa ta'uutii garuu duuti abjuu fakkaatti kun dhuftee balbala keenya rukuttee abbaa koo bifa kanaan fudhattee deemtee anaa fi obboleettiin koo abbaa malee haati keenya immoo abbaa manaa malee akka jiraattuuf sababa nutti taate. Yeroo sanatti umriin koo reefu waggaa 5, obboleettiin koo immoo reefuma waggaa 2 fixxi. Kana gidduutti gaa nutis jaalala abbaa keenyaa toon argin addunyaa kanarraa nu jalaa boqotee maatiin haadha koo yeroo nuti jabaachaa turre dahiitii ijoollee gara biraa dabaladhu jechuun haadha keenya asiif asiin ishee rakkisanis haa ta'uutii garuu ijoollee koo abbaa ormaatiin hin guddisu, ija abbaa ormaa hin ilaalchisu jettee haga lubbuun ishee addunyaa kanarraatii darbitutti haati keenyi haadha dhugaa haadhaa fi abbaa taatee nu guddisaa turte. Haadha keenya qofaa miti, obboloonni abbaa keenyaa haadha koollee wanta baay'ee jaallataniif obboleessi keenyi sibiraatii du'eera, kanaan booddee waa'een kees waa'een ijoollee kees nun galchuu takkaa footoo hin jedhiin lafa bal'aa lafa guddaa akka maatiitti qabu ture. Qabeenya obbolummaan otoo hin qoodamin haati keenya nuyi nakkatti guddistuuf lafa guddaa qotannee midhaan irraa galfachuu dandeenyu haadha koof kennanii haati keenyis rakkoo tokko malee otoo rakkatiin otoo hin dhiphatiin midhaan lafa sanarraa galuun anas obboleettii koos yeroo jabaannu mana barumsaatti nu galchite nu barsiisaa turte. Yeroo hedduu firri karaa abbaa fira mitii dubbii barbaacha mana obboleessa isaa dhufaa jedhama mitiiree nuuf garuu dubbiin kun hin hojjetu ture. Obboloonni abbaa koos ta'e obboloonni haadha koo yeroo isaanitti nu bukkee hin dhaabbanne har'a dabalatee gonkumaallee hin jiru. Sababiin isaa immoo abbaa kootiin baay'ee jaallatu. Hedduu isaanii barsiisee yuunivarsiitii galchee kan eebbisiisee maatii isaaf ija kan ta'e abbaa koo ture. Ija isaatiin anaaf obboleettii koo nu ilaalu. Ayyaanni geenyaan yookiin mana keenya dhufu yookiin nu waamanii mana isaanii deemnaa. Uffata waggaa waggaadhaan dabaree naqatanii nuuf bitu. Kan keenyillee ijoolleedha. Haadha koofillee bituun yeroo gammachiisan si bukkee jirra jedhanii yeroo bira dhaabbatan anis obboleettiin koos argaa guddanne. Jaalala abbaa keenyaa ijoollummaa keenyatti dhabnus haa ta'uutii garuu obbolaan abbaa keenyaa ijoollee isaaniitiin ol nu jaallachuun nu kabajuun bakka itti namni nutti bu'etti nurra goranii nuuf dubbachuun nuuf falmuun isinii jirra nuun jechuun haga barannee biyya sanaa baanutti nu waliin dhaabbachaa turanii. Kanaaf immoo galata guddaa anaaf obboleettiin keenya ni galchinaa fi maatiin akkanaa maatiin nama jaallatu ni jiraayee jedheen maatii biraa keessa yeroon barbaadu gonkumaa argachuu hin danda'u. Abbaan boqotee otoo hin taane otuma abbaan lubbuun irra jiruuyyuu obbolaan abbaa ijoollee obboleessa isaanii hagas maratti jaalala hin kennanii fi maarree kanaan barnoota koo kutaa 8 akkuma gaheen namni kamuu jireenya mataasaa jijjiirrachuu ni barbaada mitiire. Haadha kootti kan hir'ate wanta dhabde hin qabdu. Haa ta'uutii garuu biyyaan baana ergiitii jireenya kanaan olii sin jiraachisaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti haati koo lakki yaa mucaa koo abbaan keessan akka isin barattanii bakka gaarii geessan barbaada.
waa'ee biyya hambaa dhiisiiti barnoota kee seeraan baradhu obboleettii keefis fakkeenya ta'ii ati mana kanaa baatee jennaan manni isaayyuu onanatti ta'aa jettee na kadhatte. Ani garuu ija haadha koo banuun barbaadan ture. Haati koo amma kan jiraattuun ol jireenya gaarii akka jiraattuuf fedhii guddaan qaba. Kanaanis lakkii maallaqa ittiin ergitu natti sassatteeti malee waa biraaf nan dhorkine yeroon haadha koo jedhu tole yoos immoo siif maallaqan sassadhe yoo ta'e kunoo borii kaasii abaluttiin siif hima wanta sirraa barbaachisu raawwadhutii gara biyya hambaatti imalinaan jette. Anis gammadeen obboleettii koo quxusuutiin sekendii takkaafillee ija kee haadha keenyarraan buqqisiinii ani biyya hambaa deemeen haadha koof kana godhaa siif immoo kana godheen waggaa muraasa booddee deebi'ee dhufeen jireenya gaarii waliin jiraanna jedheen gorseen piroosesii kiyya jalqabee. Rabbiif haa galatuutii yeroo xiqqoo na eegsisee viizaan kiyyaa baatii 3 booddee na harka gahee imala kiyyaa gara Saawud Arabiyaatti taasisee. Akkuma nachi gaheenis akka dubartii kamiyyuu gadi jedhee hojjechuu jalqabeen maallaqa gara haadha kootti ergeen kana bitadhu kana godhu kana uffadhu kun sirraa bareeda jedheen haadha koof maallaqa erguu jalqabee. Kana qofaayyuu miti namoonni biyya keenyaa as biyya Saawudii jiran gara biyyaatti yeroo galan uffata garaagaraa biteen haadha koof maatii koof erguun jalqabee. Kanaan mana tokko keessaa waggaa 2 ergan hojjedhee booda ijoolleen biyya koo bakka akkanaatii hojiin akkanaa maallaqa haga kanaatiin jira hojjechuu barbaadda yoo ta'e siif dursa kenninaa naan jedhanii yeroo na gaafatanitti lakkisaa kontiraanni kiyya ganaadha sanarra immoo waraqata koo akka ittiin fudhu hin qabu hin fedhuu yeroon jedhuuni nuyi keessaa eenyutu waraqaa qabaatii sodaattee hundumti keenyiyyuu waraqaan qabnu of eeggannee ma jiraannaa kottu atis of eeggattee ma jiraattaa naan jedhanii. Isaan waggaa hedduu biyya Saawudii kana keessa kan turanidha. Waggaa 8 waggaa 10 waggaa 15 waggaa 20 illee ijoolleen biyya keenyaa turan asuma magaala kana keessatti jireenya ilmaan irree godhatanii kan jiraatan ni jiru. Maarree ga'anis maaltu na sodaachisa jedheen manan seeraan hojjechaa jiru dhiiseen gara isaaniitti dabalame. Isaanis na hin sobne hojii sana na galchanii hojjetachuun jalqabe. Miindaan naaf jedhanis naaf kaffalamuu eegalee isaanuma waliin kireeffadheen jiraachuutti fufee. Maarreegaa kanaan otoo hin jiru haati koo mana abbaan koo ijaaree fi ni qabdi ture. Manni sun immoo mana durii waggoota lakkoofsise waan na ta'eef mana sana diigeen mana haaraa ijaaree fi maallaqni keenyi gara biyyaatti yeroo galu ni heddummata mitiire. Homaas waan guddaa natti hin fakkaanne. Meeshaa garagaraas biteefiin yeroo hundaa sammuun ishee akka mukoofneef immoo suuqii xiqqoo balbala irratti ijaareefiin sanallee haati koo keessa teessee akka hojjettuuf kana hundumaa waggaa 2 keessatti raawwadhee fi haati kiyyas jireenya kana dura jiraattuutiin ol jiraachuu jalqabdee anis garaa nagahee waggaa 4 biyya hambaatti dabarsee. Yeroon kutaa 7ffaa baradhu biyyattii jaalallee qabadheen ture. Waggaa 6 oliif biyya hambaallee dhufeen jaalala keenya gidduu homtuu waan hin galleef jaalallee kiyyaan asitti sin fudhadhaa kanaan booddee yaada gara biyyaatti deebi'een hojjedhee jiraachuu hin qabu dhufuudhaaf fedhii qabdaayii yeroon jedhuuni barnoota kolleejjii digriisaa waggaa 2ffaa barachaa ture. Eeyyeen atumti haala naaf mijeessi malee biyya kana keessaa maaliin hojjedhaa jireenya biyya kanaa maallaqa biyya kanaa ni beekta mitii jedheenaaf deebisee. Hanga sanaatti haga baratutti ergan biyya hambaa deemerraa kaasee barataaf maallaqa ergamuu danda'u qarshii 500 yoo guddate immoo qarshii 1,000 nan ergaafi waliin akka haasonuufis moobaayila bareedaas biteen kenneefiin ture. Kanaan inni tole yeroo naan jedhu maallaqa itti ergeen yeroo gabaabaa keessatti viizaansaa akka xumuramuuf maallaqa guddaa yeroo sanatti kanfaleen jaalallee kiyya kanallee gara Saawudiitti fidadhe. Innis baay'ee natti gammadee mana qofaatti kireeffannee isaafillee gaarii taatuu baattus hojiin argamee fi hojjechaa jireenya waliin itti fufne. Dur akkan waliin ture haati kollee ni beekti ture. Haa ta'utii garuu anarratti hin jaallattu. Akkan isa waliin ta'u gonkumayyuu hin feetu. Umrii kee bakka hin taanetti cabsee
si hambisaa maaloo gurbaa kana dhiisii jettee na kadhatti ture. Hariiroo gara biraa wanta waliin hin qabneef jaalala qofa wanta nirraa qabu lakkii haadha koo maal si godhee jaalala duwwaa walirraa qabnaa waan biraa waan ati sodaattu keessa wanti seenneerru hin jiru jedhee namansiisaa ture. As biyya ambaatti ofitti fudhadheen garuu haati koo haga kanaatti gatii waliif kanfaltu taanaan ani sin gidduun galu jaarsummaa ergatee seeraan haadha manaasaa siyaa godhatu jettee haati koo na gorsite. Yeroo kanatti ani jaalallee kiyyaan maarreegaa amma waliin taane miti jaarsa ergiitii kabajaan namnis nuufaa beekuu jedhee yeroon gaafadhu tole jedhee maatii isaatti himataa. Maatiin isaa akkan ani biyya ambaatti isa fudhe waan beekaniif barnoota barachaa jiru otoo hin xumuriin barnoota isaarraa adda kaachistee jireenya hin taaneef mucaa keenya saaxiltee otoo nuti lubbuun jirru mucayyoo kana fuutee waliin hin jiraattu jechuun akka anaaf inni waliin jiraannuutiif eeyyamamoo ta'uu didanii. Jaalala biraaf warra intalaatu dida jaalala kan koof immoo warra ilmaa didanii. Ajab nama jechisiisa mitiire jaalallee kootti jechuun abbaa manaa kootti homtuu ittiin dhagahamne isintu anaaf filatamoo isintu anaaf jaallatamoo jedhee fedhii maatii isaa itti dhiisee wal jaallannee wal kabajnee waliin jiraachuu itti fufne. Kanaan otuma jiraannu guyyaa tokko halkan abbaa manaa kootti bilbilli kallacha bilbilamaa. Abbaan manaan koos yeroo kaasu gadi ba'ii nu haasofsiisi jedhaniini. Gadi ba'ee yeroo haasofsiisu oduu mardoo boqochuu haadha kiyyaa isatti himanii naasuu sagalee dhageessiseen haadha koo irratti keessi koo hinna sodaata ture. Haati koo maal taateen jedheeni. Abbaan manaan koo akkatti natti dubbatu dhabee anaaf garuu dubbiin naa galtee akka haati koo boqotte naa galee. Kanaan maal gochuun qabaree silaa waraqaa of harkaan qabu awwaalcha haadha koo hafuun dirqama natti ta'ee gadda koo asuma biyya ormaa keessatti hin xumure. Gadda haadha koo irratti biyya galee hirmaachuuf poolisiidhaan qabamu baatii muraasa hidhamu sanaan booddee gara biyyaatti galuutu narra jira. Hanga kanaatti immoo reeffa du'e mana kaa'uun aadaa keenya miti. Gaddi koo asuma biyya ormaatti ta'ee gadda koon xumuradhe. Haati koo akka namaa dhukkubsattee sirriirra hin ciisne na dhukkuba jettees natti hin bilbilanne. Haa ta'uutii garuu hinaaffaan namoota ollaa keenyaa dubartiin gaalamootni dhiirri abbaa fedhee itti galu kuni abbaan manaa hin qabne ijoollee isheetiin akkam nu caaltii kan jedhuun haadha kiyyaaf summii fayyaa fakkeessee ajjeesu kennanii fi guyyaa boqotte yeroo laalamtu qorichi adda ta'e qaama ishee keessa akka jiru yaaltonni obboleettii koo fi firoota keenyatti himanii. Kanaan haadha keenyas abbaa keenyas anaa fi obboleettiin koo gaggeessine. Durayyuu fedhiin kiyya biyya ormaa kana keessa jiraachuudha. Haati koo boqochuun ishee immoo ittuu garagaleen akkan gara biyyaa hin ilaalle na godhe. Abbaa manaa koo waliinis waggaa 4 waliin dabarsine dhala feenee garuu argachuu hin dandeenye. Obboleettiin kiyya haati koo boqottee booddee baatii 2 erga jiraattee booda yookiin gara biyya ambaatti ofitti na fudhadhu yookiin anis gara haadha koon deemaa jettee yeroo na doorsistu tole jedheen isheellee piroosesii jalqabsiisee gara biyya ambaatti ishee fudheen mana namaa otoo hin galchiin afaan akka bartuuf of waliin jiraachisuun eegalee. Weellisaan Haacaaluu Hundeessaa lubbuun harka namaan addunyaa kanarraa toon darbiin dura akkana jedhee weellisee ture. Jiruun biyya ormaa maal jireenya jedhu danda'uudha malee lachituu maal jedhu jedhee weellisee ture. Abbaan manaan koo maallaqa gaarii yookiin immoo maallaqa guddaa hin argatu. Kan inni hojjeturra hojii kiyyatu bareedaadha. Maallaqa gaariis naaf argamsiisa. Haa ta'uutii garuu magaala jiraannurraa baay'ee fagaadhee deemeen hojjedheen torbanitti deebi'a. Obboleettii kiyyaafillee baatii muraasa booda achuma naannoo mana jireenyaa keenya hojiin argamee fi ganama baatee galgala gara manaatti deebiti. Abbaan manaan koo hojiinsaa baadiyyaadha. Magaaluma nuti keessa jiraannu baadiyyaa isaatii hojjeta. Guyyaa 3 walitti aansuun halkaniif guyyaa hojjetee guyyaa tokko boqota. Kanaaf anarra dachaa 2 carraa ittiin manatti argamu ni qaba. Anis guyyaa boqonnaa koo torbeetti takkaa kan hin qabu guyyaa inni mana oolurra godheen gahaa ta'uu baatus abbaa manaa koof nan kenna. Kanaan otoo jirruu
otoo jiraannu yeroodhaan naannoo waggaa tokkoof baatii lama dabarsine. Waggaa tokkoof baatii lama booddee mucaan biyya keenyaa kan taate mana maadaamii keessa dallaalaadhaan qacaramtee kan hojjettu tokko maaloo ani maadaamii kiyya nan dadhabee si bira dhufeen hanga hojiin argadhutti nan jiraadhaa waliin jiraachuu dadhabeeraa jettee na kadhatti. Anis jireenya biyya Arabaa kana waan hin beekuuf namni hundumtuu immoo kana gaafatamee sanuu nama biyyaa ta'ee wanta waliin didamneef tole jedheen riyaa koo kana mana kootti waamee baddee dhuftee ana abbaa manaa koo fi obboleettii koo waliin afurtaanii mana tokko keessaa jiraachuu jalqabanii. Hiriyoota keenyatti itti dhaameen isheefillee hojiin argamee hojjechuu jalqabdee amma nama afur taane mitiree hanga yeroo kanaatti rakkinni ani ija kootiin arge nu gidduu hin turre. Haa ta'uutii garuu mucayyoon kun dhuftee baatii lama booda oduu ajab jedhu karaa abbaa manaa koof obboleettii koon dhagahaa. Maal yoonaan jettan innis obboleettiin koos uffata meeshaa isaanii kan qaban hunda walitti qabatanii mana biraa kireeffatanii waliin jiraachuu jalqabanii. Mana sana galanii guyyaa 3 booddee gara manaatti yeroon galu akka oduu cabsaatti riyaan keenyi mucayyoon reefu ofitti fudheen hojjettu kun natti himdee bakka hojiitti yoon sitti hime waa taata jedheeni obboleettiin kee abbaa manaa keef ulfoofteetti jettee yeroo isheen natti himtu gonkumaa shakkiifillee sammuu koo keessa waan hin turreef doomi budaa obboleettii koo nyaachuuf immoo abbaan manaan koo ana malee dubartii biraan ilaalu hangam gatii akka ittiin kaffale sirriitti ni beekaa jedheen deebisee fi yeroo kana isheen isallee dhiisii abbaa manaa kee anatu beekaa jetteenaaf deebistee kallacha obboleettii kootiin bilbilee dubbiin soban turree jireenyi carraadhaa abbaa manaa kee guddeeraa daa'ima isaa kan baatii 5 garaatti hin baadhaa yoo sitti mul'isus akka ati shakkituuf mallattoo garaagaraa yoo goonus siif garuu galuu didee kanaa ol sibira taa'een simiidhuun barbaadu jettee haadhoon koo haadha tokko abbaa tokkorraa dhalanne waan goote natti himtee akka nama maraatii na godhe amma immoo gara abbaa manaa kootiin bilbilee dubbiin dhugaa ta'uu innis naaf mirkaneesse. Hojiis nan dhaabe manaa bahus nan dide hin nyaadhu hin dhugu gogeen manuma keessatti lubbuun koo akka dabartu hin barbaade. Haa ta'uutii garuu mucayyoon dubbii kana natti himte na biraa deemuu didee yoon si biraa deeme lubbuu kee waa of gootanaan jette baatii 2 yeroon hojii dhiisu ana waliin hojii dhiistee na waliin teessee baatii 2 booddee qalbii kiyyaan ofitti deebi'een gara hojiitti yeroon deebi'u isheenis gara hojiitti deebitee battaluma hojiitti deebiteen faabrikaan biyya damaam jiru tokko beeksisa baasee jennaan riyaan kiyya kunii fi abbaan manaan koo duraa obboleettii kiyya kan ulfeesse gara magaalaa sanaatti imalanii faabrikaa sana keessaa hojjechuu jalqabanii. Yeroo kanatti obboleettiin koo ulfa dahoo geesseetti isarratti abbaan manaan koo ishee dhiisee deemee maallaqa gaarii argatee jechuudha. Deemee ishee kunuunsuuf kan isheen ulfoofte abbaa manaa koorraatii ishee dhiisuuf obboleettii koodha. Tarii yoo mallee waa taate dahumsi ciniinsuun rakkoodha waan na ta'eef namumtuu anaan sababii na godhachuu danda'a jedheen otuu qobaa ta'uu isheen beeku obboleettii kooti garaan jabaadhee ciniinfattee namni bakka hin jirretti hospitaala teessee torbanitti boqonnaansaa guyyaa tokkodha. Guyyaa tokko dhufee ilaalee sanaan booddee garuu dhimmayyuu irraan godhannee deessee guyyaa tokko daa'ima ishee waliin ilaalee sanaan booddee garuu haga baatii 4tti isaaf isheen ijaan waliin argine. Kanaan baatii 4 booddee maal ta'eeti anaan dhiise jettee gara magaalaa Damaamitti obboleettiin koo yeroo imaltu bakka inni hojjetullee waan beekamuuf haadha manaa gara biraa fuudhee otoo waliin jiraatu mana isaa keessatti haati manaansaa ka sadaffaa kun eenyu yoo taate gaariidha. Mucayyoo riyaa keenya manni maadaamii naaf toluu didee mana kee hanga hojiin argadhute nan boqodha jettee ana bira dhuftedha. Bifa kanaan abbaan manaan koo anarraatii obboleettii koorraa riyaa kootti darbee waliin jiraachuu jalqabee. Haa ta'uutii garuu baatii muraasa ishee waliin erga jiraatee booda achuma faabrikaa sana keessaa dubartii gara biraa waliin hariiroo jalqabee jennaan ijaan argitee akka isaaniin gootellee anaatiin hin gootu jettee dargaggootuma Oromoo naannoo sana jiraatan itti bituun reebsistee lubbuun harkaa ba'uuf yeroo jedhu isa dhiisanii badanii. Sanaan bakka reebame bulee dhiigni hedduu keessaa dhangala'ee ganama yeroo bari'u poolisoonni arganii
gara hospitaalaatti fuudhanii lubbuu isa oolchanii. Hiriyaansaa achuma faabrikaa keessa hojjetu battaluma dhagahee hospitaalatti dhaqqabuufis hiriyaanis waliin hin guddanne waliin hin jiraanne yoo ta'e haga yeroo muraasaatti qofa wanta nama bira dhaabbatuuf maatiin isaa anatti bilbilanii akka walirraa adda baataniittanii ni beeknaa, inni garuu nurrallee siitiin filateera, amma lubbuunsaa ba'uuf jetti jedhu maaloo yoo du'es yoo jiraates jaalala keessan ganamaaf jedhiiti dhaqii wallaaniinii biyya ormaa kana keessatti naman qabu jedhanii na kadhatanii. Maatiinsaa kunniin kaleessa anumaanuu isheen fuutu jedhanii warra na didanii ture. Maal ta'a ilmi isaanii gorsa maatii isaa dhagahee anaan na dhiiseera ta'e ani isa waliin jireenya eegaluu kootti jireenya koos jireenya isaas nan balleessee. Kanaan reyoonni isaa waliin hojjetan namni bira hin jiru, qorichumallee nama kennuufiitu barbaachisaa maaloo jedhanii barreeffamaan bilbilaan yeroo na rakkisan abbaa manaa koo akka na godhe dhaqeen wal'aanuuf murteesseen hospitaala torbee 2 waliin tureen mallaqni na harka jirtu yeroo dhumtu gara mana kootti fudheen hojjechaa wal'aanuu jalqabee. Baatii 2 miilli cabee deebi'uu didee waliin irra kadhee sanaan booddee garuu yeroo jajjabaatu amma gaa jajjabaatteettaa anaafsi immoo kanaan booddee waliif homaa miti jaalala keenya bishaanitti naqxeettaa maallaqa siin liqeeffadha gara dhuftetti gara biyyaatti narraa galii kanaan ol si waliin rakkadhu jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti inni maal ta'a yeroo xiqqoo na dandeesse nan beekaa na waliin rakkateettaa laphee kees cabseera akkan lapheen cabse fayyifadhuuf carraa lammataa naaf kenni jedhee na gaafate. Yeroo kana ani boolli haadha koof abbaa koo nyaate deebisee anaan haa nyaatu malee siif carraa gara biraan kennu jedheen deebiseefi. Kanaan tole ishii torban tokko itti yaadaa gara biyyaatti galuu fi naan jedhee maal akka inni na godhen beeku. Torbee isaatti yeroon deebi'u ofii dadhabeen boqochuuf hin dhufe qorichaan sammuu kiyya haadoochee uffata narraa baasee otoo na waliin ciisu viidiyoo na waraabee ganama gara hojii kootti yeroon imalu viidiyoo sana naaf ergee yookiin natti deebi yookiin viidiyoo kee kana uummata addunyaa waliin dhaqqabsiisa naan jedhee. Anis maaliree yoo gadhiiste kana ni ciise abbaa manaa koo durii waliinii ati dhiira gadhiisi animmoo ati gadhiisteef qalbiin koo waa tokkoon tuqamtu. Uummanni addunyaa dubartii qullaa har'a argamiti haadha yookiin abbaa na arganii natti qaana'an hin qabu jedheen deebiseefi. Kanaan meeshaa mana koo keessaa uffata koo dibata koo kanan fayyadamu hunda baasee bakka ani hin jirretti gubee warreen kaan immoo gurguree torbee gaafan deebi'u mana koo keessa waraqaan tokkoyyuu hin jiru. Wal'aaniin bara dhaabbadhe jennaan deebisee si'a 2 na miidhee. Namoonni biyya kana jiran keessumaa reyoonni isaa waliin hojjetan wanta inni na godhe itti mee jennaan torbee sattaanutti walitti naabusanii meeshaa koo naaf bitanii uffatas hahaaraa naaf bitanii nutu si kadhatee akka ati nama jettee bira dhaabbattu si goonee inni garuu kana siif kanfalee gatii isaa rabbitu deebisaafi jechuun dhufanii na jajjabeessanii. Tokkittii kan hin qabu obboleettii koodha mitiire isaafuu dhiifama godheen mana tokko keessa waliin jiraachaa ture mitiire. Obboleettiin koo biyya ormaa keessatti daa'ima ishee waliin akka rakkachuu jalqabdeen dhagahee ishee ofitti fudheen balleessiteeta. Namni kun amma ana biras si biras hin jiru anaafis immoo haadhas abbaas hin qabnu jedheen ofitti fudheen isheefillee daa'ima ishee waliin hojii ta'uu fi hoteela keessa qacaramtee hojjechuu jalqabde. Akka obbolummaatti mana tokko keessa waliin jiraachuu itti fufne. Kanaan waggaa tokkoof baatii 7 obboleettii koo waliin ergan dabarsee booda yoo maal ta'e gaariidha abbaan manaan koo sammuu gadhiisee magaalaa Qaatiif jedhamtu keessatti akka argamu ijoolleen Oromoo viidiyoo waraabanii naaf erganii. Inni humna qabu humna isaatiin ofirraa lola ture mitiire. Inni humna hin qabne inni haadhas abbaas hin qabne gadi jedhee jiraatu. Isa akka koof immoo kunoo waaqayyo lolee isa obbolaa lamaan gidduutti ilmaan godhatu isa safuu obbolummaan beekneef bifa kanaan rabbi kaffalee isiniin jechuun barbaada. Gaarii kan hojjete lafarrattis samiirrattis gaarii nuti isa eeggata. Isa immoo hammeenya godheef lafarrattis samiirrattis hammeenyumatu isa eegaan amsa kiyyaa. Ana obboleettii keessan Saawud Arabiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.
Hayyooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee isiniif dubbisee nin gaha. Akka isinirraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii, oolmaa gaarii.